Bismillah maashaallah tabaarakallah eeleen bitamtee waggaa ga'uuf deemte soon sileessini ta'irraa jijjiiruuf deemu sun immoo waggaa 4 moobeeqaa kanaaf amma kallatti maanta girgidarata kana wallaxafantu tana osoo hin beekin bitanii sarpiraayizii manatti galchanii hidhanii eeganii turani garuu yeroo sadittanii biizii ture bakka mana jirratti jechuudha har'aan tana sheemii dhugaa dubbachuuf waggaaf deemti jechuudha kanaaf sileessuudha deema haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin tura osoo hin hojjetin kun zaagaa jirti almuunii tokko faan dalagame garuu immoo zaagutti jira ji'oota dheeraaf ta'e jechuudha lafa amma kallatti maan sileessine biddeen itti tokko tolchinu ta'a hin baastu akkamitti sileessa maaliif sileessita gaafii keessa yoo ta'e kunooti deebiin kiyyallee haguma xumuraa qofa ilaaluudha jechuudha isin maaf jecha lixii dhiqqishu wayyuu keessa ture galgala lixiin akkana garagaleetti jira kallatti maan sileessine biddeen tolchina salaamtallee hin daganne hordoftoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtanii fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa afyaan maal fakkaata ana bira dansaadha alhamdulillah egaa isin biras wanni martuu akka bareeda ta'e hawwii kiyya egaa kallatti maan eelee tana waliin sirreessinaa lixiin baay'ee dikkoo takka eelee tana ishee minna qabee jechuun baay'ee ture akkasumas eelee manaa gadi baay'isan isinitti agarsiisaa sila eelee maa kun jechuullee dandeettanii wanti isin ajaa'ibu immoo ima kaastii turte jechuudha maasishaa qopheeffadhee jira lixiin kunooti kallatti maan eelee lokkosuu qofatu naaf gadi garagalchee jechuudha kunoo sansalata sii gad deebisee yoo geessitanii ollee achitti girgiddata ol laxxaftanii eeleen tunuun nama toltuun bakka fudhattu girgidda irratti achi ol saqqalamti jechuudha kanaafuu ammaan tanaa kunoo kana fakkaata qoxaarii kanarraa ni lokkosna bireekariin tokkoffaa tanuma qofaan lokkofamti tanaan lokkosee jira eegasiin booda maasishaa kana irra firfissinaa jechuudha hagas irratti ga'u har'aan tana kallattii maasishaa qofaanii sileessuudha deema waan biraa ittiin dalaguu ittiin godhuu jechuudha si yoo barbaadan waan biraa itti godhuu dandeettanii garuu maasishaa qofaan itti sileessuudha deema inni biraa waan akka qobboo itti godhuu dandeettanii maasishaa illee walitti mattanii jechuudha goomman zara kaanam itti godhuu deemu goomman zara qofaan meen ta'an ta'uu maaliif hin taane hin ta'a akka jedhurra goomman zara qulqulluu jechuudha yoo ta'u qulqulluu dhabdanii kan bitamu bakka bittanii isinitti toluu dhabe goomman zara bittanii manatti illee mooyya keessatti tumtanii maashina ta'ee mooyyatti itti fayyadamuu dandeettanii namoonni baay'een reenjiin sileessanii namoonni baay'een shaaman sileessanii namoonni baay'een immoo qobbollee itti godhanii akkasumas waan akka kutaa ka jiru tokko ka bitamu illee sileessan jiranii waa hedduu namatti gurguranii ararramee difratti makiyaan ka maasishaa qofaan sileessuudha deema akkuma argitan irra firfisaa jira maal taati hin taatu ka jedhu achumaan laallaa jechuudha waan hundaa dafarra jechuun bareedaadha jechuun ani yeroo jalqabaatiif miti yeroo waggaa 10 keessatti yeroo 3 kun gizee 2 sileessee jira tanaan dura waggaa 10 keessatti jechuudha kanaafuu waggaa 10 immoo waggaa 9 gara bultii seenee jechuudha gizee jalqabaa sanii dubarbaachifanii sileessanii eelee maaka godhan hin beeku ture nama itti naa sileesse ollaa turre isaan tunaa sileesse jechuudha dhiifama ergama waan akka badaa ufa kanatti hidhadhe deema deemtacha santan eelee sileessuuf eelee sileessee boodaan illee biddeen akka tolchu kaamera akkana garbuudhee sitti agarsiisa ga tokko filatte mul'adaan jiru natti fakkaate eeleen tun waggaa keenya sun sileesse haadha sileessuudha deema sa'aatii badaadha eeleen kan sileeffamu silaa ganama sa'aatii 12tti yookaan galgalatti toora sa'aatii 11 akkasitti jechuudha aduun sa'aatii jirre sa'aatiin as sileessuudha deemu kuni baay'ee takkoffaa ta'a osoo hin jalqabin fuuraan natti dhufe wallahi ilaala nyaxillee natti jira haa ta'uti dura fagga'aa ture mana keessaa dhamanaan baanee dalagaa mana keessaa hojjetaa ture dalagaa hedduu jechuudha amma harki kiyyaan meessa kan kamii cammicee kan maal ta'uu ta'e gara eelee kanatti guyyaa maraa qaxaroo kanaaf haadha sileessa jedhee sa'aatii fedhaa ta'u dadhabus rakkoo miti jedhee ka'ee sa'aatii 8 fi daqiiqaa 47 kan wal ta'e isin mul'atanitti fakkaate waa sa'a 8:47 sa'a 9 jechuun already daqiiqaa 15 qofaate bakka dadhabus yoo isa biddeen xiqqoodha eelee mana sileessuu barbaade niyyaa kee eelee sileessuu waan ta'eef biddeen rakkoo miti jedha guutuullee mul'ata already bakki eeleetirraa ka'ee gara biraallee akka mul'anne silaa barbaada ture garuu haa ta'uti ilaalaati osoo jalqabnee dadhabare fuula jira eelee ilaala wanni kana jechuudha agartanii bishaan sarara jiru kun agartanii ofii isaatii bishaan kanatu deemee suuraan kuni akkana ta'a goonni kan baay'ee tuliisa qadaan eegutu haga meeqa yoo lixxan irratti inni
jechuudha torbaan booda. Haa ta'uutii kufuuftee jirti maasishaan mas keessatti taqattaqa. Yeroo baay'ee eelee illee sineessifame keessattuu eelee yoonni ta'a isiniin jechaa jira. Eelee wanni godhaa buddeen akkasiin jala hin baafuufne akka qilleensi hin galchine as keessatti maasishaa as keessatti galchaashee. Namni tokko waan gurguree sun dadhaban itti fakkaata yoo kana godha. Ofiinuu balaa deemaa garuu yoo daldanii jettan kun keessatti kan inni keessatti maasishaan akka galu godha. Yoo akkanatti yeroo booda xiqqee jedhe qilleensa hin galchu jechuudha. Yoo kan qilleensa galcha. Fuuraa jirti gana hin yoo hojjetu walitti galchaanaa viidiyoo laayik sheer gochuun akka hin dagatamne bishaan shambaayidha laayik sheer godha. Akkamitti wanta sileessuudhaan deemu maasishaa qofaan sileessuu barbaada. Yoo barbaadan qobboo itti godhuu dandeessanii yoo barbaadan shaamaa itti godhuu dandeessanii yoo barbaadan waan akka kirrii tokko itti godhuu dandeessanii garuu maasishaa qofaan sileessuudhaan deemu jechuudha. Akka isin maasishaa qofaan haa barattan. Akka isin bareeda taatama shakkii hin qabu yeroo sileessu yeroo tokkoffaa kiyyaa fi miti garuu ammoo maasishaa qofaan sileessuudhaan yeroo akka taatama hin qabu. Isin akkuma isin jedhe isaan qobboollee fayyadamuu dandeessanii anuma qobboo waan qopheessiniif maasishaa sileessaa jechuudha. So yoo isin itti walitti dachaan yoo inni irratti gubate jechuudha. Kun hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana kun irratti gana deddeemataatti jira. Eeleen tullaala suutaan gurraachataa jirti dura diimti turte shaklaa diimti turte amma immoo xiqqoo deddeemataa jirti. Gara gurraachinaa deemaa jirti. Maasishaan garuu irratti gubatu illee galle ganaa jirti jechuudha. Achiin qofa irratti diimataa jira. Kanaaf yoo inni diimatee jedhee walitti dachaana maal jedhee lixiin kiyyas garagalaa jira. Lixiin baay'ee liqqoodha. Ani lama sileessuuf yaadni kiyya. Waggaa tokko osoo hin sileessini zaaguu eegalte jechuudha eelee. Maal asira agartanii osoo uummata kan taa'e lafuma taa'urraa kan ka'e eelee ta'an immoo isinitti agarsiisa irraa jijjiirisan. Egaa hordoftoota kiyya ilaalamee eeleen gadi baasan akkanuma taate wallaahi laazim biddeen kaasti jechuudha. Ilaalamee eelee maal fakkaatti wallaahi laazim sheem. An bakka horaa fuudhisuu hin danda'a garuu dhugaa jiru isinitti himuu fi ilaalamee nyaatamee akkana ta'u dirasii jechuudha laal. Sibiilli nyaatamee wanti agartanii wanti zaagee jechuudha. Waggaa hedduu itti tajaajilamee sababa sanatti fakkaate garuu sheemii anuyyuu akka namarratti irratti tolchaa ture ammaan tana tammootu kunoo akkana sileeffatu adeema sanii gadi baasee booksiin isii gara jalaatiin garaana nyaate booksiin isaa nacamaa eeletu gubbarraa akkas ta'e malee jechuudha. Hundumaa afuu haa ta'uuti jijjiirreetiin jirraa kunoo kanatti deebisnee kanarrallee booda jijjiiruu kennan ol bakka haala yeroo wajjin hundumaafuu marsaa tokkoffaa akkanatti irratti naqee goomman zari guyyoo gubate sirritti aashaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf warri aashaatanii sirritti hafuuritti fixattan rakkoo miti. An kanarratti amma sagalee hidhaa jira viidiyoo ammoo waraabee geesse garuu sagalee irratti dhe yoo waraabu sa'aatii 2 meeqanatti fudhate sa'aatii 2 kana gara daqiiqaa 30 wayitti deebisee gadhiisaa jira. Sanittuu isinitti dheerataa dhiifama guddaa jecha asumaanuu piliisuun aga xumuraatti dhageeffadha. Maaliif sa'aatiin namaan ga'u jechuudha. Kanaayyuu gabaabseetiniini anamma maal godhee akkuma dur isiniin jedhe sayyoo barbaadanii qobboo akkasumas reenjimoo maal jedhanii akkasumas waan akka kutaa tokko sitti dabaltanii sileessuu dandeettan. Ani garuu meeqoo jedheetuma karaa kiyyaan sileessuudha deema. Tanaan durallee haala kanaan hin sileessine garuu amma mee rakkina maal qaba maasishaa qofaan sileessa jedhee goomman zara qopheeffadhe baay'isee jechuudha. Akkas kiiloo gimmash ta'uun oolu. Eegas marsaa tokkoffaa akkana itti naqee wanni gubatee jedhee walqixa hin gubanne bakka bakkatti sirriitti hin gubanne isin argaartanii sirriitti akkana riga jechuudha. Marsaa tokkoffaa yeroo 3 irratti gubee garuu maashaallah tabaarakallaa yeroo 3 jechuun kun amma ka tokkoffaati sagalee amma irratti dhaasiriin jedheetiin ture viidiyoo godhee gizee geessu sa'aatii 2 foyi ta'e eegasii sagalee sanirraa dhaamsee amma irratti dhaa jira jechuudha. Akkubatan abdiin qabaa akkamitti dursu nutti himtan jedhina akkana sirri irraa riguu qabdanii ka gubate kan illee itti deddeebisa akkasumas bakka eeleen irra gadi teetti tan agartee eelee fi almuuniyeemii jidduu maasishaa guutuu qabdan akka qilleensi hin seenne jechuudha. Kun akkuma argitan kana maasishaa kun immoo marsaa lammaffaati. Amma fakkeenyaaf marsaa tokkoffaa san itti naqee gizee arrigu san hin dhaamse jechuudha. Wanni bireekarii maaliif baay'ee bobeetti waan ta'eef irratti yoo inni gubateetiin hin jedhe dhaamsee irraa rigee amma immoo jala lokkose. Amma immoo gizeetti naqu kana jala lokkose yoo isin ammallee sirri irra gubatee jedheetiin riguu eegale diqqoo jala lash godha akka inni lash jedhuuf booda rabbideena waan hin baasan diqqoo lash akka inni jala jedhu hin dhaamse. Amma sa'aatii kana jala dhaamsee irraa riguuf deema jechuudha. Isin eegalaa miti
sirritti irraa rigaa ijee sadii irra gubee jira. Kun lammaffaadha. Maashaallah tabaarakallaa. Egaa wanni biraa waan akka ittiin goone kun laastikii illee irra cobsu jira. Xaaxaa akkasii sun duraan hafe jechuudha. Amma waan akka maasa shallee yoo sileestan akka bareedatti isinii baastee cinqeen hin barbaachisu. Garuu isin yoo barbaaddan maasishaa sanitti yookaan goommananzara sanitti qobbollee cafallaxxanii itti makuu dandeettanii, shaamallee itti makuu dandeettanii, reenjillee itti makuu dandeettanii jechuudha. Garuu yoo xaaxaa mitittanii sileestan akka harkaatillee natti fakkaata. Gisee sileessan akkasii daftee kaan namaa baastu jirti, kan muutu caccabsitutu jira. Hundumaafuu xiyyeetan hojjumaan laalla. Kunoo yeroo lama irraa gadi jisseetii jira agartanii. Maashaallah tabaarakallaa. Ladda isaa kana maasishaan akka keesseen daarii isaa kanatti gisee asartan dhumarra qulqulleessine jechuudha. Akkasii ka dhumaati ka amma rige kuni gisee arfaffaa irraa rigee itti godhaa jira. Maashaallah tabaarakallaa. Walumaan laalla haga bal'isee itti godhe haga caafii yoo jidduun jalqabdan akkasuma barataa deemti. Maashaallah tabaarakallaa. Biddeenni kun kana fakkaata. Aflanyaa garuu aflanyaa fakkaannee galgaluma eelee qofa sileessuu waa yaadeef galgala buufee dhabee jira. Laala hordoftoota kiyya akka muruu mana basse jechuudha. Akka badaa ho'a maskootii banee jennaan xiqqoosi wayyana fakkaati garuu carariin gara kushiinaa ol seena. Haa ta'uti biddeen tokkotti godhee jira. Naa baatiin hambaatu siin beeku. Baatiin biddeen takka lama cabsuu ni mala. Yookaan immoo baasuu dhiisuu jechuudha. Biddeen takka lamarra garuu hin cabsitu jedheeti yaada. Hin cabsitu hin baastu biddeen takka lama sadii afur shan biddeen agama kaballeessitu jumaan laallaa biddeen tokkotti goonee jirra. Walumaan laallaa jechuudha. Amma turtiin keessan ammallee anuma wajjin haa ta'u viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Yoo biddeen ga'ee yoo baasnu makka takka kaayetiniin kaameraa isinitti agarsiisa jechuudha. Laayikiitu qaba. Egaa hordoftoota kiyyaa biddeen tokkoffaa banneeti laallaa beekaa qaa irratti godhee eelee wanni tuquun barbaanne eelee jalqaba gisee sileessitan albeen hin tuqina yookaan biddeen irraa ol kaasuuf. Waaw maashaallah tabaarakallaa. Qaa jedhe malee kunu takkitti mannaa baaste jala isaallee ol qabne laallaa akka gurraachateef hin gurraachanne laalla jechuudha. Kunu wanta akka garachaanuu diqqoo isii gara jidduu saniin gurraachate kunu agartanii sababni gara jidduutiin gurraachate eelee irratti argaa jirtanii isin mul'ata kaameraa keessatti bakka maasishaan irra gugee itti qabate garmalee itti gubatee jechuudha. Yoo irraa gurraan abaa odee takkaan suutaan irraa baay'ee yookaan immoo eelee tana godhee geessee yoo ol cufuuf deemu yoo san irraa albeen suutedhee irraa wanni godha jechuudha. Albeen tuqina yoo albee baratte eeleen hin taatu amala balleessitanii. Kanaaf albeen tuquu waan hin barbaannee fi maasishaa irra gugisan yookaan sooqiddalee itti qiccanii shaamaa wajjin irraatti riguu ni dandeettan jechuudha. Nama garuu haa ta'u rakkoon qabu jedheetumaan akkasumatti itti godhutti jira. Biddeen lamaffaa itti diriirsaa jira. Maashaallah tabaarakallaa. Tariitii antanaan dura gisee sileessuu biddeen tokkoffaa hin jirtiyyuu gisee sileeffamu jechuudha. Tanaan dura yeroo sadi sileessin hin jaheetiin jiraami yeroo tokko bira dhaabadhee ilaalee malee ani sileessine biddeen takka hin ciraa turti. Asuma dheerina kana aguma mana kana aguma YouTube jalqabellee gisee wayii sileessoo jira. Biddeen tokko akkasiin cirtee turte tun immoo maashaallah tabaarakallaa. Jalqaba irraa baasee kana fakkaata qaa jedhee diqqoo isii qaa jedhee beekaatumaan qaa goosise jala isaa immoo akka eelee sileessan san hin taane wallaahi hin gurraachanne laala baay'ee hin gurraachanne akka tana bicha kun immoo garee isin hin jedhesanii kuwaa hin dura hin gurraachanne qaa jechuu isaa anuu beekee jira. Haa qaa jedhu rakkoo hin qabu natu beekaa qaa irratti godhe eelee jalqabumaan albeen xiqqoo waan hin barbaannee fi kalammata illee wajjumaan laalla. Eshi, mukanya lama satu jema. Lama dah punya, apa ele kopi shakke jera. Shakke usunta ni kopi jerti. Lama tu jala kopi sejak cud. Garu, oh. Akan masal pamasalah di mana sedih kamu rasa kan irut lagi. Ele koga tu koga ele cud. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah, masya Allah. Oh, mana? Kalau misal tadi ni ele dia selekan ni, dia nak mana hawa kau tu nak guna jera sanit tu aflamnya. Akkamitti akka ijjisaa babal'ata ta'uu dhaben beeku garuu aflanya biddeenich so ammaan tana eeleetiin agartanii akkatti iftu garuu amma jidduu bakka maasishaan reef irratti gubate san diqqoo isii sharkatti akka waan jettu taate isinitti mul'ataa jirteemi kun yeroon booda irraa ni bada yeroon booda sun ta'e ammuma gisee geesse gara dhumaatirraa osoo isiin ifa irraa dhaamse jechuudha yoo san albeen irraa diqqoo yookaan shiboo xiqqishu meeshaan xiqqaasanuu jiraate eelee teessan albeen xiqqoorra ani yeroo baay'ee shiboo san fayyadamaa shiboo san manaan qabu kanaaf wanni mana irraa baasamaa jira. So amma shakkii takka malee baasteerti already tokkichaa jala jalaan qabneena maybe isin yoo illee sileessitan gidduudhaan ifa gartanii maasishaatti naqxanii maasishaa jalqabaa sun irratti gubate jala dhaamsaatiin rigaa irraa kana bedduu isaa rigaa jechuudha.
ammallee maasashaa lammaffaa yoo itti naqxan yoo kadoo dhaabsatan isa bantanii ilaalanii bireekanii isa deebanii itti naqxan maasashaa lammaffaa yoo inni gubatee jedhe jala dhaabsatanii gubatan sirriitti akkanatti eelee hojii fudhachiisan jechuudha kan siree bareedanii obaastan jechuudha irra deddeebiin akkanatti bakki amma diimaa ta'etu asirratti maasashaa irratti gubatanii haala saniin cufaa banaa sirriitti riiddanii gisee sadii afur gisee sadii maasashaa matsanaa jechuudhaan fakkeenyaaf maasashaa jalqabaa naqee akkanatti sirriitti irraa rigee irraa gadi haadhee deebi'ee maasashaa lammaffaa akkasumatti eelee gisee jal'aamsaa lekkusaa jala dhaamsaa saniin booda ideela tokkoffaa isin jala qabatu dandeetti kan ammaffallee qabatu dandeetti sun akka carraa keessaniiti ana garuu akkuma argitan sanii tokkummaan naa baastee jalqabaa san qaabadhe malee beekatuni amma buddeena sadakkaatti godhaa deema jechuudha. So eelee sileessuun waan salphaadha. Akka duraanii saniiti. Akka duraanii giddu gabaabaa naatti naqanii nama waawwanni keenya gisee sileessan fuula irra fudhatanii kana biraa oolan. Hayilee akkasitti itti rimsuun yoo amma akkasitti hojjenne anamma eelee kanaan dura sileessee jechuudha. Agasuuyyuu itti gadi hin dhaabbataas akkuma qalbii godhee sileesse. Innaan hawaatee jirti. Kan isin ja'a egaa hordoftoota kiyyaa daqiiqaan isinitti dheerata. Daqiiqaa kana akka isinitti dheeranne amma eelee sileessuu fi isinitti agarsiisee jira. Kanaaf buddeena muuddaa godhee geessuun hojii turtaniire. Yoo lafti turtan rakkoon qabu isin waraaba. Yoo namni turuu hin dandeenye garuu asirraa kaasee viidiyoo irraa kutuu danda'a jechuudha. Diqqoo irraa uffataadhaan kan akkasii inni mul'ataa jiru fakkaatanii gaarii diqqoo isin irraa uffataadhee gama isaa diqqoo isii gaggeeffadha jechuudha. Barsanii harma kiyya jala jira amma eelee diqqoo isii ol na hiixachiisa waan ta'eef ofirraa wanni isaa kana banee ofirraa gaddeesse sadiqqoo sansalata isaa kan biddeen maasha Allah wallahi aflanyaadha garuu aflanyaa fakkaatu. Wow simboo wow na eelee bitanii geessuun waa tokko keessattuu elektiriikii yoo ta'e oolummaan isin callaa kan jiru diqqoo sa'aatii qofa dhaaladhaa. Egaa maashaallah tabaarakallaa hordoftoota kiyyaa biddeen sadaffaa akkuma argitan kana shaashambaa jedhee ija akkanatti boggu godhee baasee jira hordoftoota kiyya ookutadha mi'asuma እና በቃ amma kana caalaa isiniin waraabuu sa'aatiin qabu laala jala sallee maashaallah waan hin qorinneef akkana ta'e malee adii wanni jalaa gurraachis takka hin jiru salphumatti haala kanaan sileeffachuu dandeettanii jechuudha. Kaameraa amma hin cufa ammarra wanni ta'e kaameraa na jala oo'e jechuudha. Eelee waan baay'ee takka kaleessee waraabaa jiruuf giza baay'ee waarningii naan jedhe egaa isi cufee waayifaa illee irraa cufee diqqoo ture sa'aatiin diqqoo qabbanaatti isin wanni jedha jechuudha. Hordoftoota kiyyaa lafaan fakkaatu kan maasashaan kun maasashaa irraa galjigee hin xaragee kun zuurii miidhaffaa xaragee jedha jechuudha. Deebi'ee yoo yaadu geessu malee mana godhaa xaraga jedhe dhiisee xumuree bakka takka qulqulleessuu wayyaa. Egaa amma akkuma argartan kana maasashaa sirriitti irra firfissaa jira. Maashaallah tabaarakallaa wallaahi baay'ee takka namatti tolti jechuun anin kaasti jedhee hiyyaanne ka jalqabaa sawwaan jirtu na fakkaate maashaallah tabaarakallaa haaluma salphaa ta'een akkana bareechisteet nin kaastee biddeen hedduu namatti tola. Aflanyaa yuumiti aflanyaa godhanii eelee misileessuuf akka isinitti culluutti agartanii gara jidduutiin ka maasashaa irra gubate sanii yoo akkanatti isin jala maasashaa irra gubate shiboo xiqqishuu meeshaan dhiqan takka agartanii isii fuutanii goomman zara keessa keettanii jechuudha. Akkasii irraa isin baa yookaan zayitii fi soogoditti gootanii jechuudha. Angaruu ammumaa ittiin goone homallee rakkoo hin qabu waan ta'eef irraa akkas godhuu hin barbaanne gara xumuraatti irra yoo biddeena tulchee geesse haala saniin jala cufeen booda haala saniin irraa arga jechuudha. Waaw maashaallah tabaarakallaa laalame biddeen akkamitti akka bareedu maashaallah tabaarakallaa jechuu hin dagatina. Egaa warra gammaan waliin turtan ulfaadha galatoomaa. Garuu ammallee viidiyoon gara xumuraatti siqaa jira malee hin dhumanne. Waaw isin hinjaa biddeen akkana bareedu kana baaseeti jira. Egaa haga xumuraatti na waliin tura like share gochuu hin dagatina. Lafti kun kana fakkaata lixiin asitti na biraa gadi ni jala gadi jige harka tokkoon bilbila waraabaa harka tokkoon immoo viidiyoo hojjetaa namatti hin tolu anin beektanii hojiin kiyya kaameraa viidiyoon kiyya gizee baay'een hin bareedaan hin beekaa
of jajaa jirtan jedhina malee jechuudha. Isinillee ni beektani. Garuu hedduu itti dadhabeeti ka kaameraa kiyya akkasii bareechuu yookaan viidiyoo kiyya bareechuu. Kushiinaan immoo dhiphoo waan taateef natti hin tolle amma akkasitti dansaa godhee raabuu fi haa ta'uutii dhitti gizila magajjisi ammallee itti deebise lafti waan fakkaatu ilaalee mashaa lafa gadi jigee mashaan gubate akkana lixxiin gara xumuraa gaheetis jira viidiyoon kiyyaa jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana eega hojjedhee geesseen booda qulqulleessee xaragee walawwalee gara viidiyoo itti aanutti dabarraa bixxillee itti godhe jechuudha. Lixxiin harka jigee jennaan saafaa keessa dhumatee jira baaldii keessa ka dura waraaba'ee lafa kaayeen jigee taaftee keessa bixxillee itti godheetti jira. Egasii amma biddeena keenya xumurree jira jechuudha. Hordoftoota kiyya ammaan tana maasishaa haga isiin barbaaddu itti naqa jechuudha. Irratti haa qorru. Eega isiin qorrite ka ol deebisee gara girgiddaatti ol laxxafu eeletti tana jechuudha. Garuu immoo qorruu qabdi boodarra. Bakka reef isin hin jeesan illee boodarra. Isillee boodarra kun agartanii maasishaa akka itti xaqaxaqame bakka kan dirqama kana ta'uu qaba yookaan biddeen isin jalaa baakaya. Qulqulleessuu wallaaluu osoo hin taane akka biddeen hin baakofneef jechuudha. Kaas keessatti maasishaa onni godhaa isin hin jedhu qaama kaawwan qulqulleessuun ni danda'ama. Akkana amman tana waan xumureef akkana maasishaa itti naqee akkasiin sirriitti onni jettuuf irratti akka inni gubatuuf hin dhiisa. Biddeena garuu xumureeti jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maashaallah tabaarakallaa jedha. Haga xumuraatti na waliin tura. Viidiyoo kana hundi keessanuu laayikii gochuu hin dagatanii yaada keessan illee barreessa. Warri sabskraayibiin godhin sabskraayib godhaan isin hin jaa. Warri jalqabaarraa na waliin turtan hundi keessanuu galatooma. Amma kallattimaan eeleetiin na dhaamsinee jirra. Kallattimaan biddeena keenyallee xumurree jirra. Kun eelettillee akkanatti goonee jirra jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa eeleetii sileeffadhee biddeenallee tolchee geessee dhufee jira. Maashaallah garuu hedduu dadhabee hedduullee dheebodhee garuu amma geessee dhugu osoo jedhu bishaan takkaan dhumne jechuudha. Harkuun ana mirga. Kanaaf bismillah. Elee gisee silistan hedduu nama dheebisoo waan ta'eef yaani immoo dhundhulleessu qoyya amma geessoo jedhu dhugeen. Kanaaf harka bitaatiin dhugee yummee goon sirrillee miti harka bitaatiin dhugee. Egaa ammaan tana geessee jira. Dhiqadhee uffata jijjiiradhee shiitaaf shaarbiin asii asallaa ergamu tokko ni jira. Isa viidiyoo irratti isinii galcha. Egaa haga amma warra dhaggeeffataa turtan laayikii gochuun bira darbaa. Lixxiin turree filee dhumarra jirti dhageessullee dhumarra jirti. Innaa ammaan tana hin deebi'a hordoftoota kiyyaa sababbiin ana isinii dhufu viidiyoo lama hojjetu hin danda'u. Uffata buru erguudha. Kanaaf ammuma viidiyoo kanarratti hidhaafi jechuudha. Laayik sheer gochuun akka hin dagatamne hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajamu. Hordoftoota kiyyaa deebi'ee dhufeetiin jira. Shiitaaf shaarbii namoonni barbaadan kun anillee kan fayyadamu shiitaaf shaarbiidha. Baay'een fayyadamu garuu shiitaaf shaarbiin beekamaadha. Maal jechuu barbaadeetiif shiitaaf shaarbii babbareeda nagarratti ni argattanii kan ofii kiyyaa fayyadamu isinillee fisiisaa jira jechuun bareeda waan ta'eef fayyadama. Shaarbiiwwan diizaayinii garaagaraatiin akka dhufan ni beektanii. Kanaaf shaarbiif shiita namni barbaadan akkuma isin jedhetti shiitaaf shaarbii firee ani oloon irraa bittattan hixaana yookaan shaarbii kaleessinitti agarsan eebba qabdani. Egaa amma akkuma reef argaa jirtan kana eelee sileeffadhee jira. Alhamdulillah wallahi laazim waan sa'aatii muraasatti jilleessee geessuuf osoo maqaxaru eeleen girgiddarratti godhamtee waggaaf deemti jechuudha. Eelee tana bakka hin jirretti abbaa manaa kiyyatu wallahi laazim gaafaan asallaa deemee dhufu bitee sirreessan na eege jechuudha. Eeleen kun illee ma jirti garuu gubbaan isii namatti hin tolu. Viidiyoo keessanii galchaa barbaachisaa ta'e akkasuma ta'e wallahi biddeen ima baastii turte jechuudha. Garuu gubbaan isaa nama jibbisiisa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maaliif hin jedhe eeleen osuma hin sileessin sheemi waggaa tokko ga'uu weddi jechuudha. Bakka hin jirre bitanii sarpiraayizii mana kaa'anii gaxaaxamanii garuu ana gammaa sileessanii ima qaxaraa biizii ta'a qoyadha sileessa jedhetu ol ka'e jechuudha. Kaleessa galgala lixisanii walitti godhee aflanyaa jechuudha. Yeroo baay'ee aflanyaa fayyadamna biddeena nuti keessa guyyaa takka lama olee bareedaadha. Guyyaa 3-4 keessa olchitanii tultanii coggaarraa keessaniif honni qaba jechuudha. Riiskii qaba. Coggaarraa keessaniif garaacha yookaan coggaarrachuun garaacha afaan Oromoofaati. Gisee guyyaa 4 guyyaa 5 keessa bitanii warra tolchan biddeenni bareeda garuu yoo xiqqoo isii qomxatti jedhee garaacha keessaniif gaarii miti. Egaa akkan isin hordoftoota kiyyaa hundumaafuu haala bareedaa ta'een sileessee geessee tolchee meeshaatti dhiqee kushiinaallee qulqulleessee bakka itti hojjedhe san hunda faa godhee eegas gara istiidiyoo kiyyaa dhufeetiin jira jechuudha. Dhufii kiyyaallee faa jedhe dhiqadhe shiitii kiyya uffadhe
zanaa jedhee dhufeetiin jira jechuudha hordoftoota kiyya. Dirqama jechuudha. Wallahi laazim ayoon isin dhaamu keessaa tokko waan qabdanitti gammada, waan qabdanitti fayyadama, yeroo hin kennina. Addunyaan tuni gizama takka addunyaa tanarra jiraannu waan qabdanitti axxaaxaamaa jiraadha, waan hin qabnetti hin cinqamina jechuudha. Wallahi laazim nam tokko yeroo tokko warroota harka qalleeyyii olaaltanii maaliif cinqamu mee ilaala warri baay'ee harka qalleeyyiin jechuudha. Ilmi namaa hunduu yoo dhalatu haaftaami miti, hunduu yoo dhalatu ilmi namaa hundi jechuudha. Akkuma namni gize dhalatu qullaa dhalatu sani ilmi namaa hunduu akkasuma dhalata. Jalqabarra guyyaa keessa tattaaffii keessa qabeenya kan godhatu jira. Kan hin godhannellee jiraatu mala jechuudha. Tattaaffii keessaa waan tattaaffiin dhufuudha. Maaliif isin jedhee ilmi namaa warri harka qalleeyyiin amma gisema takkaan ol ka'anii mana ijaaradha jedhanii sammuu fi biiziin godhan jechuudha. Maaliif guddinni suutaan step by step sadarkaan guddinni ani heddunatti tola wanni suni takkamaan amma fakkeenyaaf agartanii waan garatti nyaatan yaadan jechuudha. Horii baay'ee harka qalleeyyii ta'an yoo garatti nyaatanii adaduma waa hojjetaa deemanii uffata garaagaraa bitatti deemanii uffata sanirraa jedhaa haga mana bituutti yaadan malee gisema takkaan sammuu fi osoo kanneen suutaan hin deemin takkamaan mana ijaaradha jedhanii waan godhuu hin dandeenyetti sammuu ofii cinqan jechuudha. Maal isin jechuu barbaade isinillee waan tokko suutaanii malee waan humni keessan hin dandeenye sammuu keessanitti himtanii sammuun keessan ni dhiphataa jechuudha. Suutaa waan qabdanitti gammadaa, guddaan hojjedhaa, waan hojjettan hin tuffatina, waan hojjettan san karooraan fayyadamaan isin jaa akka eebaluu ta'a jettanii hin hojjetina. Yoo hojjettan ufii keessan wajjin ufuma jechuun anamma waggaa lamaan darbe akkan ammoo akkan waggaa lamaan darbe isaan irraa barana bareeda. Ka barana kanarraa immoo fooyyessuudhaaf moor jabaadhee hojjechuu qaba jedhee ofii kiyya wajji uf madaalchisuu qaba jechuudha. Yoo ta'uu baate namoota wajjin gaafa wal madaalchiste namni hunduu adda sadarkaan namoota hundaatu garaagara jechuudha. Nama wajjin wal madaalchistee jireenya kee bareedaa miti waan hojjetu sun bakka si hin gahu ufii kaleessaa kee wajjin an kaleessaa gamii alhamdulillah fooyyee qaba. Amma immoo kana caala adaa fooyya'uu ni danda'ama. Kana caalallee fooyya'uu barbaade jabaadhee hojjechuu qaba jettee karooraan deemii. Waan dursa kennu ofii qabdu dursa kennu ofii keessatti irratti xiyyeeffadhu. Gisee baay'ee shamarran keenyaa wanti yeroo malee umrii malee nuti caccabnuu fi shamarran beekamaadha. Kunuunsa barbaaddi. Yeroo ammaa kana namni kunuunsa jettee hin eegin ofii keetiif kunuunsi. Wallahi laazim waan qabdutti gammadi sammuu kee overtime ittiin kennin waan bakka irraa fagoo jirtu tokko sammuu keetitti hin himin jechuudha. Waan dandeetturraa waan hojjettu karooraan waan godhattu karooraan hojii keetirratti sa'aatii sirriitti hojjedhu bakka kamuu hojjedhu waan kamuu hojjedhu hojii keetirratti nama hojiidhaan homaa waliin yoo wadaddare ta'e jechuudha. Hordoftoota kiyya gaafa hojjette gaafa harkarra qabaatte namallee hin cinqitu waan si barbaachisu fi keetti gabbaate ka uffatamurraa ta'uu danda'a, ka dhugamurraa ta'uu danda'a, kan mana keessatti ittiin meeshaalee garaagaraatirra ta'uu danda'a. Yoo hojjette gabbaate waan barbaadde godhatta jechuudha mirga keeti. Garuu yoo hojjetin nama eeguu nama gaafachuun wanni si barbaachisu takka lama miti keessattuu shamarran kaawwanuuti. Alhamdulillah waan babbareedaa uumamuma kenna. Mana keessa bareechifachuu waan bareedaa uffachuu niin jaalanna miti akkasii miti ana qofa hundum shamarran hundum kan ammoo godhachuuf waan gisee takka godhattee dhumatu miti namarraa gaafataa ooluun xiqqoo si namatti ulfaata. Kanaaf shamarran keenya hatta ammaa hojii harkaa hin taane osoo of dandeenyee bareeda jedheetiin yaada bakka jirtanitti tattaafadhaa hojii garaagaraa yaala hojii harkaa yaala ogummaa garaagaraa warri qabdan ol baasaa itti fayyadamaan isiniin jedha. Ogummaan gosa hedduu jira ka akkasumallee ogummaa harkaa wantoota akkasiin hojjetan isin gargaaru koorsii garaagaraa yookaan immoo koorsii maal jedhama afaan Oromiffaatiin barnoota gaggabaabaa ji'oota muraasa keessatti barattaniitiin ogummaa san gonfachuudhaan ogummaa san gara hojiitti hiikuu dandeettanii. Yeroo ammaa kana teekinooloojiin babal'atee jira. Namoonni maal maqaan isaa teeknikaaf moo yommoo maal jedhaman dagadhe wallahi laazim achi keessa waan sila ogummaa qabdan hojii harkaa garaagaraa hojjettanii karaa hojiitti hiikuu dandeettanii akkasumas onlaayinii fayyadamtanii onlaayinii keessan waasappii yuutuubii fi tiiktookii keessattuu hojii keessan beeksifadha. Waan xiqqoollee taatu jechuudha. Tattaafadha gaafa tattaafata keessa waatu jira. Harka taa'ee irraa harka maal ta'e wayii jedhan mammaaksa isinitti fixa. Egaa asii isinitti dheeressee hordoftoota kiyyaa obboleeyyan kiyyaa yenee hordooch yenee maarooch warreen hordoftan jajjabaadhaan isiniin jaa dursa ofii keessaniif kenna uf jaaladhaa uf kabajaa uf kunuunsaa. Ka uffatuu qabdan uffadhaa, ka nyaatuu qabdan nyaadhaa, ka dibatuu qabdan dibadhaa of hin cinqinaa. Addunyaan takka addunyaan sagali maaliif jedhan garuu
sagali addunyaa hin beeku sagali jedha malee garuu gosa tokko gaafi natti addunyaan takka maal inni kaa'ama jiraata jiru kun tokkichuma kana mira dhiifama yanti balleessa illee jiraate kanaaf deebinee hin jiraannu iftaan godhaa boru godhaa hin jedhina amma godhaa waan godhuu qabdan ka uffatu qabdan illee uffadha yoom udura bitadha kana godha no hadha kenkeetitti umrii kee wajjin toloonni marto jechuudha kanaafu zanaa jedhaa fataa jedhaa ka hojjettan itti fayyadama karooraan deema akka namaa osoo hin ta'in akka keessanitti bula namaan osoo hin ta'in ufii kee kaleessa keetii fi hadha kee wal madaalchisii gara afoo deemi jechuudha. Egaa balleessa dhiifamu viidiyoon isinitti dheeratee jira hordoftoota kiyya dhiifamu guddaan isin jaa kallattii maan gara haasofni akkana kunoo haasa'ee bakka dasna jedhaan hin dhumatu keessaan dhumatu jechuudha. Dasna jedha waan ta'eef dasna jedhaatiin hin dubbadha. Kanaafuu amma kallattii maan meeshaa obboleettii keessa akkatti isin dabarsaa viidiyoo laayik sheer gochuun akka hin dagatamne. Wanni biraan mootu booda isinitti ma bakka viidiyootti aanutti gizee biraa itti yaaleetu maal isin dhufa amman tana. Kaameraan kiyya ni daalachate maal akka ta'e hin beeku shiitaaf shaarbii isinitti agarsiisa. Egaa hordoftoota kiyya kallattimaan riyaa kana fireeshanii qarshii 3,500 inni tokko jechuudha akka babal'aatii ka ol dacha'u miti qarshii 500 gatiin isaa jechuudha kanaaf fireeshan irraa fudhatteeti jirti akkasumallee uffata salaata fireeshanii walii galatti uffata 10 irraa bitte akkuma dura jedhetti 10 irraa bitte fiixaana tokko keessa kaa'ee fi jira jechuudha fiixaana uffata kana cinaa obboleeyyanii fi garuu fiixaana isin nama barbaadde kennitu haadha fiiti ta'e obboleeyyan fiiti ta'e jechuudha hin hodhamne bittiniidha jechuudha hordoftoota kiyya baay'ee akka bareeda diizaayinii kanneen suuraa kaastee ufumaanatti ergitee diizaayinii kanneen hundi siin ergite tokkotti dabalee getteen booda ani immoo diizaayinii jiru keessaa kaawwan keessaa kadasna jedhe ka jalqabaa sanitti dabalee fi jira isin lakkaayaa jirtanii mi'an sagalee naasaa jira kunoo fireeshanii uffanni salaatallee akkasuma fireeshanii waaw maashaallah tabarakallah hedduu akka babbareedoo diriyaan dubaay kunniin hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa bakka isin dubbataa ture garuu immoo viidiyoon akka dheeratee daqiiqaa 40 ga'uudha deema maal isin jechaa ture fireeshan shanarraa bittee firee kudhanii kanaafuu ixaana inni eebbisaaf jedhee asitti kunoo shaakalaa jira shaashanbaa jira kunoo ixaana kana keessa kaa'eefii jira isinillee namoonni barbaadan piliis warri na jaalatan warri na kabajan koota shiitiif shaarbii kanarraa bitadhaanarraa fixa hundasaatu firee gara 20 wayi qaba amma walumaa galatti dafaa kootanarraa fudhaa eebba ixaana yookaan shaarbii tokko ni argattan firee kudhanii oonarraa bitan gatillee madaalaa waan isinii kenna akkasumas namoonni qamisii tanaan duraan gaafatan qamisiiwwan san isinii fidee jira arafaaf namni duwwaan ajajeef nam tokko lamuun ajajiba isee fida kanaaf ammallee na biratti argattanii viidiyoo suuraa warra jettanii viidiyoo keessa laalaa viidiyoo shoortiin gadi isinii dhiisee jira qamisii warri barbaadan gatii madaalawaa hijaab wajjin na biratti argattan jechuudha yeroo ammaa qamisiin qarshii 8,000 9,000 7,000 na biratti qarshii 4,000 qofaan shaarbii isaa wajji fudhatuu dandeettanii egaa maashaallah tabarakallah uffata salaatallee argaa jirtan jedhati yaadaan haasawa keessa kutaa jira waan ta'eef isinii sagalee keessanii na dhageeffataa haasaa kiyya ijaan immoo uffaticha laala uffanni salaatallee fireeshanii kana fakkaata egaa laayik sheer gochuudha kan dagatamne baay baay